Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga saa sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Arrii Kamisaa Sadaasaa 3 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 24 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaatii mataan oduu har'aa Atileet Haayilee Gabrasillaasee pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ta'uudhaaf kaadhimummaan dhiyaate. Hawaasni Oromoo biyya Deenmaark hawaasa Ogaadeniif hawaasa lammiiwwan Itoophiyaa kabiroo waliin ta'uudhaan har'a magaalaa Kopenhaagen keessatti hiriira geggeessanii jiran. Magaalaa Arsii Nagalleetiif roobee keessatti namoota hidhanii achi buutee dhabamsiisuun itti fufee jira jechuudhaan himatu jiraattonni aanga'ootarraas deebii argannee jirra kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleessa oduutiif gara tujubeetti deebina. Hawaasa Oromoof kanneen biroon har'a Kopenhaagen biyya Deenmaark keessatti hiriira mormii geggeessanii jiran bal'ina oduu kanaa oduudhaa boodatti deebina. Olompikii addunyaa irratti yeroo lama meedaala warqee kabadhaafame fiigicha fageenya adda addaatti immoo yeroo 27 rikoordii addunyaa cabse Haayilee Gabrasillaasee pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ta'uudhaaf kaadhimummaan dhiyaate. Fiigee warqee argamsiiseera federeeshinicha hoogganuudhaan immoo warqeen attamiin akka argamuun agarsiisaa jechuudhaan Haayileen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Haayileen pirezidaantii ta'ee filatamnaan seenaa Itoophiyaa keessatti atileetii taayitaa kanaaf muudame isa jalqabaa ta'uuf jira. Gazaanyaa Barraaf Egzaabeer Gabra Maariyaam immoo kaadhimummaa hojii raawwachiiftuuf dorgomaniiru ba'iin filannoo kanaa gumii waliigalaa federeeshinii boor geggeeffamu irratti beekamuuf jira. Lammiin Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Zawuduu Kiiroos Gabra Kidaan eenya ittaantuu koomaandara humnoota nagaa eegumsaa yeroo ce'umsaa Abiyee ta'uun moggaafamanii jiran. Yuunisfaa kan hundeeffame erga daangaa wal falmisiisaa ta'erra humna waraanaa qulqulleessuuf waliigalteen irra ga'ame loltoonni Itoophiyaa akka to'atan eeyyamamee booda. Birgaadeer Jeneraal Gabra Kidaan eenya waajjira tokkummaa mootummootaa Niiwuyoork jiru ennaa daawwatan waaltaa oduu tokkummaa mootummootaaf waa'ee muudama isaanii muuxannoo isaaniif akka ittaantu ajajaa waraanaa humnootii nagaa yeroo ce'umsaatti waan hojjetan ibsanii jiru. Andaara galaana Liibiyaatti yeroo lama dooniin irra balaa ga'een koolugaltoonni 200 ol bishaaniin nyaatamuu kanneen irraa baraaraman hedduun tokkummaa mootummootaaf ibsaniiru. Kanneen lubbuun hafan har'a xaaliyaanii seenan akka jedhanitti yaballi isaanii nama 100 ol baate ganama barii Liibiyaadhaa kaatee sa'aatilee hanga tokko booda garagalte jechuudhaan dubbiimtuun dhaaba baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Kaarloota Saamii ibsanii jiru. Dubartoonni lama kanneen bishaan daakanii ba'an immoo yabala kabiroo namoota 120 baatee deemaa turerra ka turan ta'uu garee baraarsaatti himaniiru. Namoonni yabalatti irra turan irra hedduun biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadi yookaan dhiyaa Afrikaa irraatii jedhamee amanama. Daa'imman 3 dabalatee reeffi namoota 12 argamuu isaallee Rooyiters gabaaseera. Balaan sun lakkoofsa namoota bara 2016 keessa galaana Meeditiraaniyaan keessatti dhumanii 4,220 ga'ee jira. Lakkoofsi kun kan bara 2015 keessa 3,777 irra caala. Hiriirri farra mala ammaltummaa har'a Naayiroobii keessatti geggeeffame gara hookaraatti jijjiiramuudhaan poolisiin yoo xiqqaate gaazexeessaa tokkoof mormitoota keessaa tokko utuu reebuu argame viidiyoo mul'isu ifa ta'uu kaanis haleelamuun isaanii dubbatameera. Namoonni kun mallattoo mala ammaltummaa malee qabsaa'otatti hin duulinaa jedhu qabatanii tiishartii mala ammaltummaatti amma itti duulaa yookaan hojii gadhiisaa jedhu keeyyatanii hiriirtonni mormii 100 lakkaa'aman bakka bashannanaa Uhuruutti walga'an mootummaa pirezidaanti Uhuruu Keeniyaattaa keessatti mala ammaltummaa hammaatetti aarii qaban ibsanii jiran oduun ammaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen biyya Deenmaark jiraatan hawaasni Oromoo, hawaasni Ogaadeniif lammiiwwan Itoophiyaa kabiroon har'aa magaalattii keessatti hiriira mormii geggeessuun isaanii beekamee jira. Walakkeessa magaalaa Kopenhaagen keessatti hiriirri mormii geggeessame kun dhabamuu mirga dhala namaatiif dhiittaa mirga dhala namaa akkasumas immoo dhabamuu dimookiraasii mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jira jedhan kabalaaleffatu. Durataa hawaasa Oromoo Deenmaark obbo Gannatii Dheeressaa kaayyoo hiriira kanaa telefoonaan gaafadheen ture. Kaayyoon hiriira kanaa yeroo dhiyoo kana biyya Itoophiyaa keessatti uummata Itoophiyaa waliigala irratti mootummaan wayyaanee duguuggaa sanyii geggeessaa jira. Kunis immoo mootummaan wayyaanee kun waggaa 25 fuuldura erga aangoo qabatee qofaadhuma isaa biyya sana geggeessaa jira. Uummati Oromoo jalqabumaa kaasee mootummaa kana akka hin feene, mootummaan kun akka bakka isa hin buune didda agarsiisee yeroo adda addaatti hiriira nagaa adda addaa diddaa isaa mirga isaa gaafachuu yeroo itti dhaabee hin jiru. Sababa kanaafis yerootti mana hidhaatti guuramaa ajjeefamaa ture. Kuni waggaa tokko darbe kana jalqabee Noovember 2015 irraa jalqabee hiriira walirraa hin cinnetu biyya sana keessatti ta'aa ture jechuudha. Kana keessatti kun kan Oromoo qofa odoo hin taane haalli kun uummati hundumtuu nuffee biyya Amaaraattis kaaba Itoophiyaa keessatti Gondaritti hiriira ba'uudhaan uummati fincilee rakkoo guddaan ka'ee uummata hedduu dhumee qabeenyaa hedduutu badee barbadaa'ee. Kanarraa kan ka'e mootummaan kun biyya sana bulchuu dadhabee akkasumas Oktoobar 2 darbee irreecha kabaja waggaan Bishooftuutti uummati miliyoona 2 ol ta'u irreecha kana kabajuuf yeroo argamutti uummati mootummaa kana mormaa silayyuu hiriira ba'aa jira waan ta'eef mormii isaa sun kabaja ayyaana irreechaa sana irratti yeroo jalqabamu mootummaan kun waraanni isaa dhukaasa banee helikooftariin samii irraa dhukaasa gaazii ija nama gubu facaasuudhaan lafarraas akkasuma dhukaasii banamee uummati akkasitti walitti baay'atee jiru kun gara itti socho'u dhabuudhaan walirra deemee namni hedduun dhumatee lakkoofsi isaa amma ammaattuu mootummaan mataan isaa 54 dhumate kana beenna ka jedhu amananii kan miidhaan guddaan irra ga'e kan madaa'e hedduudha. Sanarraa kan ka'e uummati Oromoo waliigala Oromiyaa keessatti mormiin itti fufee hiriirri itti fufee jechuudha. Kuni humnaa ol ta'ee mootummaadhaa fi uummata gidduutti uummati dhumes hedduudha. Uummati Oromoo qabeenyaan biyyaas kan barbadaa'e hedduudha. Mootummaan kun biyya bulchuu dadhabee awaajii hatattamaa jechuun guutuutti uummata sana mana hidhaa godhee jechuudha. Uummati gara tokkotti socho'uu akka hin dandeenye akkasittiin ergasiiti kunoo guyyaan uummata mana hidhaa naqaa kan du'es kan utuun dhagahin akkasumatti kanaafuu jira. Kanaafuu dhumaatii walumaa gala uummatarra gahaa jiru kana warri Itoophiyaa irraa dhufne lammiin warra Ogaadeentu jira, lammiin Itoophiyaas biraas jiru, hawaasi Oromoos jira. Sadeen keenya kun walitti dhufne sagalee keenya uummata biyya keessaa dhumaa jiru kanaaf dhageessifna. Mootummaa biyya keessa jirru kanatti maaliif mootummaa kana gargaaranii gargaarsa biyyaa kennan inni fuudhee meeshaa waraanaa bitee ittiin uummata fixaa jira waan ta'eef mootummaan biyya Deenmaark kun miseensa tokkummaa Awurooppaa waan ta'eef tokkummaan Awurooppaadha gargaarsa godhu kanarraa kan ka'e mootummaa Itoophiyaa kanarratti dhiibbaa godhee uummata Itoophiyaa fixuurraa akka dhaabbatu keessumaayyuu uummata Oromoo yeroo ammaa dhumataa jiru kanarraa akka dhaabu dhiibbaa akka isaan irratti godhaniif jecha hiriira kana walitti dhufnee baanee jechuudha. Hawaasa Oromoo qofatu hiriira bahetu hin ta'in lammiiwwan Itoophiyaa kabiroonis Ogaadeniis dabalatee warri kaanis hiriira kanatti hirmaatanii jiru jechuudha. Oromoo qofa otoo hin taane hawaasa Ogaadeen lammii Itoophiyaa kan ta'an Itoophiyaa irraa kan dhufan kaanis biyya Deenmaark kana bakka adda addaa kan jiran walitti dhufneetu magaala gudditti Deenmaark Kopenhaagen jedhamtutti kan baane jechuudha. Qaama mootummaa nama taasoftan qabdu aangawoota mootummaa keessaa kan itti dubbattan yookaan immoo iyyannaa keessan kan itti dhiyeeffattan qabdu.
Hiriira kana City Halliitti jalqabnee gara paarlaamaa biyyattiitti adeemnee paarlaamaa biyyattii yeroo geenyu miseensa paartota biyya sana keessaa paarlaamaa keessa jiran keessaa paartii Enhedslisten kan jedhamurraa Miss Eva Fluvoholm kan jedhamtu isheen akkasuma miseensa paartii paarlaamaa biyyichaati jechuudha. Nu dubbiftee haasaas goote. Maal jechuun haasaa goote? Nuti biyya kanatti uummati Deenmaark waan gara Itoophiyaa sanaa guddaa irraan beeku. Ammoo mootummaan Deenmaark kan inni xiyyeeffatee kan inni ilaalu waa'ee baqattootaa. Baqattooti gara Awurooppaatti akka hin dhufneef isa kana faatu ilaala malee rakkoo biraa jiruu fi hubannaa gahaan hin jiru. Waan isin amma isin jettan kana hubannaa gahaan akkasitti dhaga'amee namni quba hin qabaanne dimookiraasiin akka hin jirre uummati dhumaa akka jiru. Mirgi dhala namaa akka hin kabajamne kan jedhu kana guutuutti hubannaa gahaan waan hin jirreef ammaa kaasee rakkoon amma isin dhageessiftan kun hojii nuti hojjechuu mallee wanta ta'eef isa kana immoo paarlaamaattis akka dhiyaatu karaa sanas gara tokkummaa Awurooppaatti dhiyaatee mootummaa kana irratti dhiibbaan akka godhamu mirgi dimookiraasii uummata Itoophiyaa kabajamuu akka danda'u walqixxummaadhaan jiraachuu akka danda'u sagaleensa akka dhaga'amu irratti hojjedha kan jedhu haasaa goote. Achi biroo waajjira damee dantaa alaatti adeemnee achittis akkasuma sagalee keenya dhageessifnee warra dubbiin isaan ilaalu dubbisuudhaaf barbaannee gaafannee yeroodhaaf namni hin argamne garuu iyyannaa keessanii yoo kennattanii isinii dhiyeessuu dandeenya nuun jedhanii iyyannaa qopheeffannee xalayaa barreessinee dhandhee galchinee deebinee jechuudha. Hiriirtota keessaa tokko kataan obbo Gammadaa Baroodaa immoo labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa labse kana balaaleffachuudhaan kan isaan dubbatan hiriirtota keessaa. Labsa akkanaa bara 1945 paartiin naazii yeroo jenosaayidii godhuuf deemu labsa akkanaa kana baasee ture labsa yeroo hatattamaa. San booda immoo labsa hatattamaa kanatti aansee jenosaayidii yookaan duguuggaa sanyii biyya sanitti raawwate miliyoona 6 uummata yuudiitii fi namoota biraallee hedduu jumlaadhaan lafarraa duguuge jechuudha. Kanatti aansee kabiraatis bara 1989 paartii biyya Chaayinaa yoo laalle hiriira mormiitii fi warraa'isa guddaa akka amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kanaatu biyya san keessallee deemaa ture. Paartiin kooministii Chaayinaadha. Akkuma amma mootummaa wayyaanee godhe kanatti labsa yeroo hatattamaa baasee eegas booda mormiin waan itti fufeef barattootaa fi uummata guutuu biyyaarraa walitti qabamee mootummaa saniin mormaa ture hanga sadarkaa taankiidhaan akka timaatimitti macarsee fixuut akka gahee jechuudha. Kanaaf amma mootummaan kun hawaasa addunyaarraa waa cufa intarneetii cufee hawaasa addunyaarraayis hulaa jirtu cufaa'uu eega cuccufee booda hamtu hawaasni addunyaa isan agarree tokko raawwatuuf waan deemuu fakkaataa jechuudha. Adde Eebbisee Waamis hirmaattota hiriira kanaa keessaa tokko miidhaa guyyaa irreechaa lubbuu dhala namaarra ga'e gaddaan kan yaadattu ta'uu dubbatti. Keessumattuu waa'ee irreecha dhiyoo kana uummanni keenya keessattuu baay'inaan dargaggoonni anis dargaggoo waan ta'eef warri dargaggoonni dhiigni isaanii kan dhiiguma kiyya kan ta'anii hunduu natti dhaga'ama. Ispeeshaalii yaani ofii kiyyaa fi irreecharra barreen gaddaa biyya deemeen ture irra hirmaadheen ture. Short time keessaa akkas ta'uusaa baay'ee nama gaddisiisaa. Namni uummanni keenya akkas dhumee keessattuu warri dargaggoon fiichariin isaanii akkasitti waggaa gabaabbatu baay'ee nama gaddisiisaa. Jijjiirraa kaabinee mootummaan Itoophiyaa gidduu kana godhe gara furmaataatti karaa geessu ta'uu hin danda'u. Mootummaanoo kanaan gara furmaataatti deemuun hin danda'ama uummatas nan mari'achiisaa jedha jechuudhaan obbo Gannatii Dheeressaa durataa hawaasa Oromoo Deenmaark gaafadheen ture. Mootummaan kun jalqabaa kaasee biyya sanatti yoo dhufu diimookiraasiidhaan tarkaanfanna ka jedhu biyya sana keessatti qabsaa'aa warra turan jijjiirraan akka dhufu warra carraaqaa turan waliin fakkaatee jalqabe uummatis carraa sana kenneefii jennaan otuu hin turin mirga diimookiraasii uqqamsee warra mirga uummataaf falmaa turan hundumaa seeraan ala godhee qofaasaa qabatee waggaa 25 guutuu nama fixaa ture. Biyya sana keessatti waggaa 40 fuuldura mirga lafti abbaa lafaaf isa qotee buluuf isa kennamu uummata Itoophiyaa guutuutti irratti qabsaa'ee dhufeyyuu mootummaan kun qabeenyaa ofiisaatii godhe. Mirga deemokiraasii hundee kan ta'an wal ga'anii mari'achuu, mirga hiriira nagaa ba'anii mirga ofii falmachuu,
sana hundumaa tokko tokkoon balleessee nama fixaa kan ture amma immoo biyyattii guutuutti qaamni mana hidhaa godhee jiru namoota warruma silayyuu isaaf hojjechaa turan bifa adda addaatiin nama jijjiire jedhee bifa namaa jijjiiruun furmaata biyya sanaan ta'u. Furmaata biyya sanaaf kan ta'u sirna diimookiraasiitiin uummati kun hiree mataa ofii murteeffachuudhaaf carraa gaafa argateedha jechuudha. Dhaggeeffattoota keenyaa dhiittaa mirga dhala namaa hiriirtonni biyya Deenmark magaalaa Kopenhaagen keessatti gaafataa turanii fi mormaa turan kana ilaalchisuudhaan mootummaarraa deebii argachuuf jecha waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatti deddeebisnee bilbilee ammaaf deebii argachuu hin dandeenye akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'uu isin beeksisna. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii ittaanutti ceenaa Arsii Nagalleef Roobee keessatti nama hidhuun eessa buutee dhabamsiisuun itti fufee jira jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Jiraataa Arsii Nagallee kan sodaa nageenya isaatiif jecha maqaansaa akka himamu hin feene akkas jechuun jaallanneen haasofsiistee turte. Hidhaan akka itti fufetti jira. Jiraattota aanaa kanaa akkuma jirutti akkuma hidhamanitti jiru. Halkan guyyaa hojii ofii dhabee baqatee goda lagaa oolaa jira umman. Halkan yoo inni gara mana ofiitti galee maatii ofii ijaan arguuf jedhe ammoo halkan sa'aatima fedhan sa'aatii 10 haa ta'u 9 haa ta'u sa'a 7 haa ta'u halkan isa rafee jiru hirriba keessa mana isaa cabsaa keessaa guuraa hidhaa jiran yeroo kanatti. Warra kami warri hidhan? Humna waraanaa mootummaa yeroo ammaa kanaati. Maal faa gaafatu immoo? Hiriira maaf baatanii maafii waajjiraalee irratti dhakaa darbaa turtanii nu irratti hiriira ba'uun keessan maalidhaa fi jaalattanis jibbitanis harka kenna bultuudha wanni isaan jedhan. Suma kanaan duraa jechuu isaaniiti? Kanuma duraa san maaf baatanii erga baatanii asis maaf isin arguu dadhabne isin shiftaadhaa muka galtanii warra muka galuudha isin kanaaf dirqamatti isin leenjisuu qabnaa jedhani. Maal leenjisu? Tumtoodhaan isin qajeelchuu qabnaa harka kenna ishi jettanii buluu qabdan. Mootummaan dheengadda gara namni 2,000 hiikamuu dubbata gorsaa fi qajeelfama fudhatanii jedha namoonni naannoo keessanii hiikaman jiru? Hin jiran nam tokko namni nuggale hin jiru. Gorsa fudhatuu jedhamu san warra hidhame san uffata waraanaatti uwwisanii leenjisaa jiran amma naannoo alaagee jira darbee ammoo amboon keessattis leenjiin kun jira leenjiin kun leenjii akkamii akka ta'e nuuf hin galle uffata waraanaatti uwwisanii jiran jiraattota. Warruma qabanii hidhammoo? Hidhamtoota leenjii akkasii leenjisaa jiru. Maaliif qopheessa gaa kun? Nuuf hin ibsine maal akka ta'e uffata waraana federaalaatti uwwisanii jiran koora bittinneessaa jechuudha. Isatti uwwisanii leenjii gaggeessaa jiran. Naannoo keessanitti namoonni hidhaman iddoo kan biraatti kan geessaman waan beektan qabdu? Naannoo keenya namoonni hidhame halkan fe'amee ture garamatti akka geessame nuuf hin ibsine nu kaza ammaatti. Maatiinis waan argate hin qabu? Hin qabaniyyuu yoo dhannee gaafanne iddoo leenjii fe'amaniiranii nuun jedhani. Yoo ammoo as deebinee namoota gara biraarraa naannoo Finfinnee namoota jiraatan irraa yoo hubannu ammoo leenjii waraanaa keessa jiranii waan jedhutu jira. Jechuun maa inni adda waraanaas akkamiif qopheessu jechuu kooti anoollee? Waraana isaan qopheessaa jiranii humni biraa alarraa cabsee seenuuf jedha. Kana waan ta'eef biyya keenyarraa lollee dhowwuu qabna waan jedhu qaban. Magaala keessaa maal argitu waajjiroonni mootummaa manneen barumsaa akkam? Manneen barnootaa ijoolleen tan jirtu barataa jirti yoo isaan barumsaaf dhaqan ammoo ijoollee waa'ee sabummaa dubbatanii gara mana hidhaatitti kageessaa jiran maaf obboleettiin kan ta'e maaf hin baranne obboleessi kan kee maaf hin baranne sila obboleessi kan kee barumsa fiduu dadhabdee ati dhabuu qabdaa jedhaa ta'e gara hidhaatitti guuraa jiran ijoollee barnoota dhaqxees. Magaala keessa eegumsa kan eegu eenyu? Guutumaan guututti magaalaaf baadiyyaattis ka jiraataa jirru humna waraanaatiin malee hojjettoonni mootummaa tokkos hojiirra ka jiru hin jiru. Karaarra deemuu hin danda'amaa? Sa'aa 12 erga guutee namni suuqii takka dhaqee waa bitee deemuu hin danda'u. Sa'aa 12 booda namni hundi mana isaatitti gara mana isaatti galfamee akka looniitti dhaabata. Mana fincaanii dhaquudhaaf namni hatara ofii keessatti mana fincaanii ni deema jedhee balbala yoo inni banatee dhaqanii tumaa caccabsaati gara mana hidhaa fidaa jiran. Bulchiisi siviilii jechuun kan uummataa inni dursin bulchaa jiru amma hojjetaa jira sadarkaa gandaatti sadarkaa adda addaatti. Hin jiru bulchaan ittiin bulaa jirru humna waraanaati yeroo kana. Himannaalee dhiyaatan kanarratti ramadamaa kaabinee aanaa Arsii Nagallee kata'an obbo Badhaanee Tolaa bilbila harka isaanii irratti bilbilee fi
Alo obbo Badhaan. Nagaa ooltanii. Eenyuun? Ani jaallanneedha VOA irraa. Mariirra jira hojii hojiirra jira. Amman booda deebi'u. Gandoota hidhaan keessatti gaggeeffame jedhame keessaa tokko ganda qaraaruu waan ta'eef bulchaa akka ta'an obbo Gammadoo Eebbisoo deebii naa kennaniin. Ganda keenyatti namni qabame nama 5 ganda keenya ganda qaraaruu Arsii Nageenya jira. Maal godhaniitu? Daandii karaa irra jarri makalaakaa dhumnaan ijoollee kamumaa hojjanne fiigan. Kumaa jalaa fiiganii innaan qabe jarri. Jechuun sila barbaadaa jiru ta'uu baannaan maaliif qaba ture? Hin barbaannee jiru akka barbaachaan ala deeme jarri sunniin waan itti qabanillee hin beeknu barbaachisaa ala. Jechuun kolaamee namni na baqate jedhee macal jedhee nama qabaayii jechuu kooti. Gaafsan calcanii ta'uu qaban ijoolleen karaa irraa fi ijoollee 5 qabanii ijoollee 5 keessaa ijoollee 2 gadhiisanii ijoollee 3 hin dabarsan. Garamitti? Gara xollaa adeemsanii yan. Maal hojjetu achi? Leenjii kenninaa fi malee waan biraatii miti. Leenjii waraanaa moo? Lakki leenjii maddaa dhaabadhaati mootummaan kun hin kufuu akka kukullaaltanii dhimma diinaa faana fiddanii waan fete hojjettan kanaaf kanuma leenjii isinii kenninaa jiran. Dhuguma halkan dhufanii fuudhaniire? Hin beennu san ka godhan kaan halkan deemanii obboloo deemanii hin beennu san abbootii ijoolleetti beekaman na fakkaata. Bulchaa gandaa mitiire isin attamitti hin beektan? An bulchaa gandaatti sa'aatii isaan deemanitti hin beeku innaa qaban ammoo hin beeka galgala. Maatiitti immoo maal jedhamee himame? Maatiin kayyanii itti mallakka barsiisuudhaan malee waan biraatiin kiyyaniini arsiin ammoo ulee biraatii hiikee akka uumma isinii himu kana humna waraanaa oofuuf ta'anii minaamina nuun jedhanii jedhanii qaagan. Fakkeenyaaf akkuma sila jettanii ijoolleen balleessaan qabdu taanaan nu jalaa fiigdee jedhanii shakkiidhaan qabu. Shakkiidhaan qaban ijoolleen fiigdee nan qabu tokko bakka keessattuu horii fi bira jiru. Karamatti itti dhufaniitu horii fi bira jira qabanii ijoollee booda yoo waan biraatti arganii miimoorii isaanii namni gisee addaa waa hedduu sirbatti fe'ataafi sirba afaan qo'atifatanii yoo sababbisanii qaban malee ijoollee waa balleessitee fi miti biraa fiidde sodaatteetu. Sirba dhaggeeffachuun mirga mitii garuu? Sirba dhaggeeffachuun mirga yaadannoo maal jalaa fiidde. Amma naannoo sana bulchiisuma durii bulchaa jira moo waraana bushaa jira? Lakki namatti bulchaadhaan jarri waan nama seera alaa nama luchaadhe kana tasgabbeessu malee nama bulcha. Gama kaaniin godina Baalee magaalaa Roobee keessatti maanguddoo gurri isaanii hin dhageenyeef arrabni isaanii hin dubbanne ajjeefamanii kibxata darbe awwaalamuu jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne gaafate tokko naa ibseera. Waa'ee hidhaa magaalaa Roobee keessaa kan ilaaleenis. Dargaggeessa akka malee hidhaa jiran dargaggeessa bu'uuraa jiran magaalaa Roobee keessaa jechuudha. Fuudhanii bakka keessa nu hin beeknu jechuun waan nu galuu nama yoo namni balkoon dhaabaa inni gaafa ollee nama hin dhiisanii dargaggeessa olii gadi naannisanii hidhaa jiranii wanni takka magaalaa Roobee keessatti dargaggeessa of chaafaan jiru. Iddoo biraa geessu karaa daba zayitii kana jedhanii fi agarasitti hidhaa jiran. Maatiin gaafa gaafatu maal jedhu? Maatii yoo gaafatu maatii gaafa garii ittiin dhiisanii gaafa garii ammoo hin dhogganii gaafa garii ammoo lalchisanii amma ammoo sanumayyuu ijoollee lalchisanii dabarsaan cinaa akka jiru ijoollee gara makiinaa ammoo kana dabarsaa magaalaa Roobee keessatti. Konkolaataa akkamii? Konkolaataa jechuun kun konkolaataa uummataa kana. Tokkoon isaa meeqa fa'aa baata? Tokkoon isaa akkana 60-70 fa'a magaalaa Roobee keessa furanii baadiyyaa fi magaalaa maalii kanneen keessa. Barattoonni keessa jiru? Ijoollee madaddara baay'ee saniini malee barattoonni hin jiran. Barnoonnoo jiraa? Barnoonni hin jira amma jalqabee jira. Hidhaan kun itti hammaataa moo laaffataa deema? Itti hammaataa deema wanni dargaggeessa jedhamee bakka lafarratti hafaan jiru wanni takka. Guyyaa moo halkan qabu? Halkan illee guyyaallee waluma keessa. Magaalaa keessatti eeganimaa kun uummata gaazii maalii kanneen nuti keessatti gannaqanii kaan tumanii amma namicha wayii ajjeesanii deengadda tumanii kun amma kalee awwaalee namicha wayiiti. Eeweedham. Maqaan isaa Joojoo jedhama maqaan isaa akkasitti illee irraan beeku namichi gurraallee dhagahu maaliin jedhu bakka galgala osoo inni gara manaa deemu jechuudha. Tumtii akkasii ajjeefteetiin 15 akka taa'ee amma kaleessa galchine kalee awwaalanii. Jiraataadhaa? Jiraata magaalaa Roobee. Maal godhe jedhu? Maal beeka akkanumaan lafaa kaatee ajjeesu maal godhe maal beeka inni. Gurri isaan dhaga'u? Hin dhaga'u gurraan hin dhaga'u afaan hin haasa'in beeku. Duudaadhaa? Halkan waltuma inni karaa deemu gaafii tokko malee rukutanii ajjeesan. Nama guddaadha gara nama waggaa 80 akkanan gaa ijoollee hin qabu. Eessatti awwaalame? Asi kun magaalaa Roobee keessatti. Bulchaa magaalaa Roobee ka ta'an obbo Mahammad Yaaqoob Kadir namni ajjeefamu hin dhageenye jedhu. Amma magaalaa keessatti reebichatu jira, tumaan hammaatee jira maal jedhu hin jiru. Naannoo magaalaa keenyaa irratti hammeenni
hangana gaha jedhamu wanti gahillee jiraachuu baatu waajjira gandaa tokko kibiriitaa fi gaaziidhaan wanna godhanii gubuudhaaf yaalame jira. Oolmaa daa'immanii tokko irratti saamichi qorqoorroodhaa wanni gahee jira. Isaa asooree maaliif hidhamu? Wanta ammaa kana miti guyyaa kamisaa 15 haa ta'u 22 har'aa guyyaa gabaa namoonni jeequmsa geessanii humna nageenyatiin namoonni to'ataman jiru. Kanarraa kan hafe jeequmsa keessatti kontribuushinii kan qabu qulqulleeffachuudhaaf haala nagaa tasgabbeessuu uumuudhaaf wanti mootummaadhaan deemame jira. Kanarraa kan hafe amma reebichi gahee jedhamu hin jiru. Namoota lama kan walii matan ganda caffee tokko keessatti nutis dhaqnee humna ittisa biyyaa kan achi jirus humna poolisaas wal madditti qabnee lamaan dhuunfaadhaan wal loluun wal waakkatanii boodarra jaarsotaan akka dhimmicha isaanii qulqulleessanii dhugaa jiru. Addaan bahee humna ittisa biyyaas maqaa balleessuun akka irra hin jiraanne yoo dhugaadhaan ammoo humna ittisa biyyaa keessa beekumtiidhaan ala namni nama tokko deemee tuquu ka jiraatu taate qaamni isaan itti gaafatamaa ta'anii wal wajjiin waa hunda laallu waan jiruuf itti gaafatamummaa fudhachuu akka danda'anitti poolisaan wajjiinis waan jedhamu kana teennet wal wajjiin haalli itti guutummatti mari'anne dhugaan jiru kan jiru kana tariitii guyyaa 3 as anis waltajjii adaaman jira bakka amma naa bilbilaa jirtu kanatti isa kana wanta guyyaa kaleessaa haga jirutti bilbileen jira kan ammaa reef waltajjiidhaanis baha addaan baafachuun hin dandahama. Garuu namni kaleessa waggaa 80 wayii ta'an kan arrabi isaaniin dubbanne gurriin dhageenye ajjeefamuun dhageenye. Nama hin dhageenye tariitii wanti jiru yoo jiraate qulqulleeffadhee si deebisuu nan danda'a. Walumaa gala magaalaa Roobee to'annaa jala kan jiran dargaggoonni hin jiranii? Kun kashlabboonni ijoolleen gaafa kamisaa gabaa ture jeequmsa uumuudhaaf to'atamanii jiru. Adeemsa seeraatiin wanni qulqullaa'aa jiru jira. Meeqa ta'u? Naannoo nama 30 akka. Eessa yeroo ammaa magaaluma Roobee keessa jiru qabamanii? Kan magaalaa Roobee keessa jiran jiru. Namoonni muraasni ammoo leenjii jiran jiru guyyoota muraasa. Leenjiidhaaf magaalaa ala geessamaniiru hin jedhu. Leenjiin kun leenjii waraanaati kan jedhanis jiru. Lakki leenjii waraanaa odoon ta'in waa'ee hubannoo biyyaati dargaggeessi jeequmsa kana kan uumuufi tokkoffaa rakkoon hojii